Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media kun qophii gola fayyaati. Qophii gola fayyaa har'aatiin keessummaa tokko istuudiyoo OFM'tti affeeradheen jira. Keessummaan guyyaa har'aa Dr. Muktar Saddoo jedhamu King County Public Health irraa waa'ee COVID fi vaaksiinii COVID irraa mari'achuuf deemna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Ani qopheessan sagantaa kana Abdurrahman Gaarii fi istuudiyoo teknishaan Fuad Sultan. Hanga xumura qophii keenyatti نولين ترى دكتور مختار بقنا كان نفتن بقنا كان أيدا دكتور مختار واميشا استوديو OFM فرتني يرو كيسان أرسا قوتني أسيت أرقام كيسانيف هدو غلطوما سنجينا مكا داوتوتا في أجيفتوتا أوروميا فريدم ميدياتين تيكو إسن إبسو في دكتور مختار سادو جلقا برا هنگا برنوت PhD دي كوجتني waa'ee fayyaati irratti fi gosoota adda yuunivarsiitii adda irraa akka eebbifamtan quba qaba. Mee isin xiqqoo irraa dhageeffattoota keenyaaf maqaa keessanii fi sadarkaa barnoota keessanii keessanuu ba'a. Tole galatoomii duraan dursee Oromiyaa Freedom Mediaan waa'ee talaal COVID fi talaalli COVID fi akka mari'annu nu yaamuu keessaniif maqaa King County Public Health'tiin isin galatoomfadha. Itti aansee waa'ee kiyyaa yoo dubbachuu barbaachise ani Muktar Muhammad Saddoo naan jedhani ka jiraadhu magaalaa Seattle barumsa biyyatti haga high schoolii baradhee ture achirraa gara Keeniyaa dhufe. Keeniyatti si linguistikii fi accountingii baradhee ture. Booda gara Keeniyaa as Ameerikaa gaafa godaannu ganna 18 har'aa jechaadha. Waa'ee meedikaalarree haga tokko baradhee jira. Akkasumas manaajimentii fi leadership illee baradhee jira. Islamic study illee baradhee jira. PhD illee argitee akkasumatti dalagee jira jechaadha. Amma ka dalagaatiin hin jiru King County Public Health fidha. Dalagaan kiyya health educatoridha. Amma kana fakkaata. Focusing keenya ka har'aa duuba waa'ee COVID fi talaalli ilaalchisa. COVID maal akka ta'e irraa dubbanna jechaadha. Kaanii gara kee deebise ka gaafii sirraa eegama. Galatooma gaafii tokko tokko waan sila hawaasni keenya dhagahuu arguu barbaadu wanti gabaabseef sababa King County Public Health irraa bakka buutanii har'a studio OFM'tti dhuftanii hawaasa keenya kan especially biyya alaa jiraatan akka barsiiftanii fi asumaan ammoo afaan keenya waan dubbannuuf biyya alaatii fi biyya keessallee iddoo adda addaa ta'anii warri nu dhageeffatanii fi nu daawwatan waan bu'aa irraa argatanii fi yeroo gabaabsinee garuma barnoota saniitti deemna. Gaafiin inni kiyya calqabaa COVID-19 fi COVID deltaan garaagarummaan isaa maali? Duraan dursee gaafii bareedaadha. COVID-19 ka jennu kuni COVID bara 2019 keessa argamee jechaadha. COVIDin biraa kanaan dura argiteetiin SARS-CoV-1 ka jedhamu argameetiin ture. COVID-19 ka amma bara 2019 argame kuni dhukkuba akkaan hamaadha. Dhukkuba nama hedduu miidhe. Fakkiif yoo kasii himu taate Ameerikaa keessatti nama 700 fi 50 dhukkuba ajjeese addunyaa guutuu wal ga'ee jechaadha. Garaagarummaan argitee COVID duraatii fi kana ka COVIDin dura argame hagana baay'ee pandemic waan jedhamu kanan taane naannoo murtaa'ee qabee rakkinna guddaa geessee ture jechaadha. Ka duraa kalammataa kun immoo addunyaa guutuu pandemic godhee jechaadha. Pandemic jechaani ka addunyaa guutuu biyya hedduu yeroo tokkotti wal gahee jechaadha. Kanaaf isaa kanatu odumaa deemaatiin hin jiru jechaadha. COVIDin kun odumaa deemaa jiru. Ka ammati na gaafatte delta variant ka jedhamu na gaafatte. Delta variant kana malee variant biriitu jira. Garuu har'aan kana ka irraa dubbannu amma deebisu COVID fi delta variant. COVIDin dhukkuba namarraa namatti ergiteetiin taruu danda'u. Delta variantiin immoo tuyyuu is COVID kanatu mutate jechaani change jechaadha. Yeroo over time change godha.
amala jijjiirataa jecha. Isa kanaan variant jedhan. Variantiin isa change mutation kana jecha. Kanaani delta variantii jedhanii jecha. Delta variantiin kun dura Londonitti argame egaa South Africa, Brazil akkasumas King County kana keessatti King County nu keessa jiru kanatti argameetiin jira. Duuba inni kun ijoollee irra amma naannoo nuti jiruti jechaadha. Ijoollee irra miidhaatiin jira. Kana fakkaata. Garaagarummaan isaanii maali? Tokkoma change godhe sammalee mutation sammalee tokkoma. Garuu wanni addaan garaagarummaan isaa maali? Nama hedduutti tara. Namni tokkichi nama hedduu delta variant yoo qabaatu taate nama hedduu qabsiisuu danda'a jechaadha. Covid irra Covid irra dafee nama hedduu qabachuu danda'a jechaadha. Sani garaagarummaan isaa. Symptomsoon wanni biraa wanni isarraa argaman marti tokkuma waluma fakkaatanii jechaadha. Galatooma. Deebi'ee na fakkaata. Galatooma gaaffiin lammaffaa namni yoo yeroo tokko Covid positive ta'e deebi'ee yeroo lammaffaaf carraa qabamuu ni jiraata? Kuni wanni inni ilaalchisu waa'ee vaaksiinii ilaalchisaa jechaadha. Fakkii fi vaaksiinii hagam takka ittisuu danda'a waan jedhu. Yoo waa'ee vaaksiinii hogguu dubbannu I think gaaffii keessatti na gaafachuu waan hedduu fakkaata. 95% protect godha jechaadha. Vaaksiiniin kun. Duuba there is a chance of 5% tu jira jechaadha. Namni deebi'ee qabamuufi. Yoo qabamtee odoo vaaksiiniin argatinii jette deebitee argachuu hin mala. Covid deebi'ee si qabuun hin mala. Maaliif jennaani natural immunity waan jedhutu jira ka qaamni keenya develop godhu ka qaamni keenya argitee horatu. Inni kun over time hir'achuun hin mala. Kanaaf lammaffallee si qabuun hin mala jechaadha. Okay. Gaaffiin kiyya sadaffaa COVID-19 ta'ee COVID delta variant yoo nu qabe qaama keenya keessaa qaama kam irra hedduu miidhuu danda'a karaa salphaan? Delta illee ta'u Covid illee ta'u qaamni inni irra miidhuu akkuma reef jedhee severe argitee acute syndrome wanni kun jechaadha. Miidhaa argiteetiin bakka hafuura ittiin baafannu jechaadha ka inni respiratory syndrome jedhanii beekte. Inni kun maal tuqa dura lungs somba keenya tuqa jechaadha. Sombaawwan keenya tuqa. Eegaa achirraa akka ta'e bireenii tuqa. Akkasumas argiteetiin onnillee tuqa jechaadha. Kabiraa rakkinni inni jiru eegasi qabateetiin jedhee sirra turuun mara wanni kun. Dhukkubni kun namarra turuun mara. Effektiin isaa argitee turee long covid waan jedhamutu jira waan san namatti hambisuun mala jecha. Kanneen kana ka inni miidhu bakka biraillee argitee miidhuun hin mala. Aga ammaa studying ka argisiisu bakkeen kana argitee akka ta'eedha kan inni argisiisaatiin hin jiru jechaadha. Bareeda galatooma. Amma waa'ee talaallii irraa isin gaafadha. Miidhaan yoo talaallii fudhanni nutti dhufu maali? Dura talaallii kana addaan baafna. Talaalliin ammaan kana Ameerikaa keessa ka jiru haabbaa sadiitu jira. Tokkoffaan Pfizerii ka jedhamutu jira. Lammaffaan Modernaadha. Sadaffaan Johnson & Johnson yookaan Johnson ka jedhamutu jira. Pfizerii fi Modernaan kuni waan isaan irraa dalagaman argitee protein waan amma nu duuba jiru kan argitee argu jirtaa miti. Vaayirasii kana argitee vaayirasii kana gubbaa spike protein waan jedhamutu jira. Spike protein kana ka fakkaatu argiteetiin vaaksiinii kana keessa kaa'anii jechaadha. Isarraa odoo hin ta'in bakka biraatti irraa dalaganii qaama keessa kaa'an. Inni kun duuba qaamni keenya gaafa talaallii argannu qaama keenya keessa hogguu seeneetiin hin jedhu qaamni keenya waan alaa itti dhufe wanni haaroo inni qaama keessa waan dhufee fi ka immune system ka amma jennu kuni defensive mechanism argitee dhukkuba nurraa ittisu. Isa kana akka argiteetiin inni kaka'u godhaa jechaadha. Hin barsiisaa jechaadha. Akka inni ka'ee isa gurraa eeguudha. Akka inni ka'ee isa defend namatu natti seeni waan haaraatu natti seeni jedheetiin inni ofirraa defend godhu qarqaaraa jechaadha barsiisa jechaadha. Haala kanaani kuni proteinii kanarraa dalagamaa jechaadha. Modernaa fi Pfizeriin Pfizer ka jennuun kun. Johnson & Johnson ka jedhamu mootiyyuu adenovirus ka jedhamu irraa dalagama. Adenovirusiin kun maali? Cold wanni ka fidu argitee virusii coldii fidu. Isa kana argitee modified godhanii dadhabsiisanii isarraa dalaganii jechaadha. Garaagarummaan isaanii kana. Kuni proteinidha. mRNA messenger waan jedhamu irraa dalagama suni. Qabaa jechaadha. Haala santu qaama keenyaa akka inni waa baratee ofirraa dhukkuba kana ittisu qarqaara. Kuni adenovirusii kanarraa dalagama. Duuba amma jarri lamaan amma jedhe kuni Modernaa fi Pfizeriin kuni 95% dhukkuba kanarraa nu ittisuu danda'a jechaadha. By the way, raammoo wayii as keessa hin jirtu wanni beekamuu qabu. Raammoo miti wanni kun. Raammoo tokkollee hin qabu jechaadha.
Duuba waan footoo argitee waan kana fakkaatu qaama keenya keessa kaa'ani. Ogguu isa qaama keenya keessa kaa'anii eega barateen booda yoo dhukkubni sun nu qabe hin beeku already. Qaamni keenya hin beeka. Ka dhukkuba nurraa ittisu seeliiwwan dhukkuba nurraa ittisan kun seelii adda addaatu jira akkuma beektu. Seelii argiteetiin B cell tu jira, T cell tu jira, hedduutu jira, memory cell tu jira, antigen hedduutu jira jechaadha. Warri kanatu argitee qaama kana keessa waan jiranii fi warri kun akka dhukkuba kana ittisuu dandeenyu qophaa'anii eeganii jechaadha, hin baratanii jechaadha. Haaraan ka dhugaa nu qabe itti ka'aniitiin hin fixan. Ofirraa ittisanii jechaadha. 95% jarri lamaan. Ka Moderna 78 about 88% dhorgaa jechaadha. Ka adenovirus irraa dalane kuni Johnson & Johnson jenne kuni inni vaayirasii qaba. Vaayirasii dhukkuba namatti fiduu hin dandeenye. Kanaan wanni inni godhu maali duuba inni illee akkasumatti barsiisaa jechaadha. Sistamni tokkuma akkaataan itti barsiisu ogguu dhukkubni sun nu qabate hagas nurraa ittisuu danda'a jechaadha. 88. What is the side effect? Side effect nu isaanirraa argannu maalidha? Side effect talaallii kanarraa argannu. Odoo gara side effect hin deemini talaalliin kun yeroo lama kennamaa doozii lamatu jira. Dooziin duraa kafeezarii kun torbaan sadiitti kennamaa jechaadha. Torbaan sadiin kennama lamaan kun. Ka dura erga fudhatanii booda torbaan sadii eegdee second doozini torbaan sadii eegdee fudhattaa jechaadha. Joonsaniin tokko callaa kennama. Duuba gaafa Joonsaniin fudhatteetiniin 2 weeks geettee jette torbaan lama geettee jette dhukkuba kana ofirraa ittisuu chaansii amma jenne ka hiree amma jenne kana hagas irraa ittisuu danda'a jechaadha. Ka jara lamaaniin mootu lama yoon fudhatini guututti ofirraa ittisuu hin dandeettu jechaadha. Guutuu ta'uu qabaa jechaadha. Lama fudhattee guutuu ta'uu qabdaa jechaadha. Eega guutuu ta'een booda ofirraa ittisuu danda'a qaamni kee. Ka gaafa duraa talaalliin gaafa duraa waan inni godhumaa inni akka qaamni kee waan kana baratu godhaa jechaadha. Baratee ofirraa ittisuu danda'u godhaa jechaadha. Dooziin lammataa immoo akka ittisni kun jabaatu godha jechaadha. Haala kanaani talaalliin kun dhukkuba kana ittisuu danda'a jechaadha. So amma side effectitti deemnaa jechaadha. Side effectiin isaanirraa argamu bakkee lilmeen nu waraante sani waan tokko waraantu si dhukkubaa jechaa naannoo suni. Oo asitti argisiisuu malaa jechaadha. Dadhabbii qaamaa asitti qaamni eekii all over qaamni kee argitee siniin su dhukkubuun hin malaa jechaadha. Kanniin kana side effectiin. Side effectiin argitee allergic reaction waan jedhamutu jira. Inni kun badatu jira allergic reactioniin kun. Duuba warri hogguu sii kennani gaafiiwwan kana odoo sittiin kennini gaafii allergic reactionii qabdaa si gaafataniitiin sii kennanii jecha. Odoo sin gaafatin sittiin kennan. Ammasii yeroo eegdutu jira. Yeroo haganaa eegi. Daqiiqaa 15 eega fudhatteen booda eegi. CDC'n waan jedhu akkasumas skin count illee waan jedhu eega fudhattaniin booda talaalli eega fudhattaniin booda daqiiqaa 15 fi haga 30tti eegadha. Recommendation jecha rest gootanii eegdanii jecha. Maaliif jennaani yoo reactioniin kun allergic reactioniin kun isinitti ka'e yaala wayittisanitti argachuu dandeettanii jechaadha. Ka Johnson & Johnsoniin wanni inni fide miliyeena gara 7 eega kennaniin booda doozii miliyeena gara 7 eega kennaniin booda ijoollee irratti argitee wanni fideetiin jira argitee maal ijoollee miti nama umriin isaa argitee nama gurguddaa irratti fideetiin jira jechaadha. Dubartoota irratti fideetiin jira. Blood clot brain blood clot argiteetiin fidee jira jechaadha. Suni treatmentii argatee namni suni miidhaan guddaan irra hin geenne duuba amma fuulii akkamitti akka waan kana treat godhuu danda'an hin beekanii jechaadha. Kana side effectiin biraa kanniin ka amma argamanii myocarditis fi pericarditis waan jedhamutu jira. Inni kan fudhachuu danda'adha. By the way warri fudhachuu qabuyyuu warra akkanaa kana warri akkanaa kana maal jennaani immunocompromised warra ta'anii jechaadha. Warra underlying medical conditionii qabanii jechaadha. Warriin kun immune systemiin isaanii kun ka haala dhukkuba namatti dhufu infectionii namatti dhufu ofirraa ittisu kun akka malee gadi bu'aa jechaadha. Sababii kanaaf warri kun warra dura fudhachuu qabuyyuu jecha fudhachuu qabanii isaan. Akkasii rakkina wayiitu qabu jechaadha. Fudhachuu qaban. Akkanumatti illee warreen kun warreen ati amma dubbatte kun warra diabetes qabu, high blood pressure, cancerii, chemotherapy warra fudhataatiin hin jiru, warra heart transplant, kidney transplant waan adda addaa warra qabu kun cufti warra argitee booster dose amma jedhamu kan argitee isa fudhachuunii fi candidateii warra ta'anii jechaadha. Wanni kun maali warri argitee rakkina kana qabu qaamni isaanii ogguu talaalli itti kennitellee
dafee akka nama nagaa fayyaa qabuutti responding godhu argiteetiin ittisa kana ofirraa ittisuu kana akka gaariitti hin qopheeffatu jecha. Sababii kanaan winning waan jedhamutu jira. Kanaaf argitee boosteriin barbaachisa jedhameetiin hin dubbatan ammaan kana. Studiin warri gariin waan jedhaatiin hin jiran waan amma winning jedhamu kana boosteriin barbaachisa jedhamu kun warra specifically argiteetiin rakkina qabu kana malee warra kaanii fi wanni daddafiidhaan sadaffaadhaan haa fudhatan jennu kun sirrii miti warra jedhutu jira jechaadha. Sirrii. Mandeetariin goone kaawwan irratti warra waggaa 65 fi 65 olii fi akkasumallee underline disease kanaaf baay'ee sanuyyuu argiteetiin warri wanni jedhamaatiin hin jiru infectioniin tokko yoo si qabateetiin hin jedhe qaamni kitibaat talaalli kamiyyuu fudhadhu talaalli kamuu hogguu fudhatteetiin hin jette yookaan dhukkubni kamiyyuu si qabate infectionii si qabateetiin hin jedhe qaamni kee inni ittisaa jechaadha. Eega ittiseetiin hin jedheen booda eega dhukkuba san ofirraa baaseen booda hin rafa deebi'eetiin seeliiwwan amma dubbannu kun deebi'anii rafan. This is natural. Duuba memory seelii ka jennutu jira. Memory seeliiwwan kun hin yaadatan dhukkuba kana. Antibody gaafa deebi'ee inni dhufellee so amma talaalliin amma kenninu kuni sadaffaa wanni inni barbaachisee maali warra jedhutu jira. Sadaffaa inuyyuu boosterii jennu kana inuyyuu hin barbaachisu because amma wanni study irratti argisiisamu kuni memory seeliin dadhabe jechaa odoon ta'ini antibody humni isaa argiteetiin ofirraa eeggamu kuni antijiniin suni dadhabe waan dadhabaatiin jiraadha studyin ka argisiisaatiin hin jiru jechaadha. Suni maal argisiisa yeroo murtaa'een booda ji'a afuriin booda fakkii fi talaalliin kennine eega seeliiwwan kun deebi'eetiin hin ciisa. Haga dhukkubni biraatti seenee inni hirriba kanarraa ol ka'utti. Duuba wayita amma hirriba kanarraa inni ol ka'aatiin hin jiru yoo talaallii biraatti kennine dhukkuba biraatti kenninee jirraa dadhabsiifnee jirraa yaada jedhamtu jira jecha. I think kanatu jira sooba duuba wanni jiru waan argitee boosterii maalii jedhamu kana wanni inni barbaachisuu fi warra medical underlying medical condition qabu dhukkuba adda addaa warra qabu rakkina adda addaa warra qabuu fi malee warra nagaa fi haga silaa hin barbaachisu jecha maan deetillee argitee wanni godhamuu fi haga silaa hin jiru. Okay. Galatooma ibsa bal'aa nu kennitanii gaafiin kiiketti aanu amma delta variantiin kun baay'ateera keessattuu gara ijoolleeti. Akkuma san ammoo Pfizer illee haga dura ijoollee 12 haga 16tti hayyame ture deebi'ee gadi butee jira. Mee haga minimamiin haga umrii meeqati akka isin information qabdanitti akka King County Public Health ijoollee haga umrii meeqatti fudhachuu qaba. Ijoollee kana ammoo faamiliin tokko tokko hin yaaddaa waan ta'eef hoyyoo akka isaan hin yaaddofne maal dhaamtu? Waa'ee COVID talaallii COVID ijoollee ilaalchisee dura mee ka talaallii gugurdaa haa irraa dubbannu. Talaallii gugurdaa akkuma reef jennetti sadiitu jira. Modernaa, Pfizerii fi Johnson & Johnson jennee jirra. Modernaa fi Pfizeriin amata 18 oliif kennamaa jechaadha. Ka Pfizeriin kuni 12 irraa haga 17 sanii olii jechaadha akka kennamu. Ijoolleerree 17 irraa haga 12 irraa haga 17 akka kennamu hayyamamee ture jechaadha. Itti aanee amma ka jiru lamaan kana lamaan kun hin arganne argiteetiin ijoollee fi irratti dalagaatiin hin jiranii riisarchiin godhamaa jira. Garuu hin kennamneefi jechaadha. Amma ka ijoollee ka kenname amata 5 irraa haga 11 ka argiteetiin emergency authorization ka jedhamu san ka adattu kuni argitee approve ta'ee jira license argatee jira. Pfizeriin argatee jira. Pfizeriin ijoollee hoggaa 5 irraa haga hoggaa emergency authorization argateen. Malee approve hin taane kun. Kuni approve ta'ee jira jecha kasanii oli approve ta'ee jira. Approve ta'ee full approval argatee jira. Isaa fi virus Pfizer ma qofatu approve ta'e moo Moderna fi Johnson illee ijoolleen fudhachuu danda'an? Jarri lamaan ijoolleen fudhachuu hin danda'an. Umrii 18 ol malee namni fudhachuu hin danda'u jechaas. Umrii 18 ol jara lamaan fudhachuu danda'an. Modernaa fi gosa sadiin fudhachuu danda'an. Adaltiin gosa sadiinuu fudhachuu danda'a. Ganna 18 olii fudhachuu danda'a. Ijoolleef garuu Pfizerii qofattu ganna 5 irraa haga mulu jechuudha. Amma ilmi kee fakkii fi ka amata 5 seenuuf deema haa jennu. Garuu 5 hin geenye. Inni fudhachuu danda'a.
gaafii jedhutu ka'aa jechaadha. Fudhachuu danda'a. Daddafee yoo argateetiin hin jedhe gaarii taa'aafii jechaadha. Haa ta'u argitee immune systemiin ijoollee keessattuu ta'e ijoollee gadaantuu kun akka malee jajjaba jedhama. Kanaaf yoo fudhate isaafii gaariidha jechaadha. Wanni inni qarqaaru maali? Dhukkuba kana ijoollee irraa ittisaa jechaadha. Dhukkubni koovidii kun whether delta haa ta'u, koovidii haa ta'u, covid-19 haa ta'u, ijoollee irratti miidhaan inni geessu guddaa hin jiru. Rakkina guddaa hin geessu. Sababbiin isa kennuu fi nu barbaachisuu fi ijoolleen tun akka fudhantu barbaannu fi nama akka dura dubbanne sanitti medical underlying medical condition warra qaban. Warra san biroo ka jiraatan taate warra kanatti dabarsuu danda'a. Ijoolleen tun jechaadha. Odoo by the way odoo simtamii wayiitu homaa milikkata wayii hin argisiisini guyyaa lama dura dabarsuu dandeetta namatti ati. Namni guddallee ta'e ijoollee ta'e. Kanaafi waan san ittisuuf jecha warra dhukkuba rakkina qabu kana akka ittiin tarre ittisuu fi kennuun barbaachisaadha jecha. Isaanillee irraa ittisa jecha ijoollee tunillee akka wanni hin taane akka dhukkubni kun hin qabne. Kabiraa sababbiin talaallii kennamuuf dhukkuba hamarraa ittisuuf akka malee namni akka dhukkubsatee akka hin duune hospitaala akka hin ciifne kanneen kana sadiin kana dhooggeetiin jiraa jechaadha. Dhukkuba hamaa hospitalization hospitaala ciisanii treatmentii achitti argachuu akkasumas du'a irraa hambisee jira jecha talaalliin kun nama hedduu hambisee jira. Nama 700 du'e kareef dubbannu sani eega talaallii kana argataniin booda namni du'e gabaabaadha jechaadha. Kanaafi barbaachisaadha. Ijoollee wanni barbaachisu yoo argitee talaallii kennanii fi talaallii kamiyyoo fudhataniitiin hin jedhan ijoolleen honesty ta'uu qabda jecha ijoollee wajjinati. Itti himuu qabda waan ta'u. Maaltu deemaa akka jiru itti himuu qabda jecha. Meeqa ijoollee sanatti bal'inaan hin tareeni namnummaan guddaan ka hagammaa koovidii kana sodaatee taa'u jira talaallii kana. Kuni haraama jedhaa yoo namni keenya tokko tokko. Kun ammoo innu vaayirasii akka mareeffisin jettan san ka jaansanii san vaayirasii biraatiin nu waraananii dhibeeyyuu nutti fidanii warra jedhee amanu jira. Isaaniif deebiin maali? Sirriidha. Yeroo hedduu hogguu presenteeshinii akkanaa kanaan godhuu gaafiin hedduu ka gaafatamu deddeebi'ee gaafatamu keessaa tokko kun amma kaatee mana gaafatte kun. Duraan duusee talaalliin kun Johnson amma maali koovidiif dalagame kuni callaa miti talaallii ka fudhataatiin hin ture. Talaallii hedduu ijoollummaarraa fudhataatiin hin as geenneetiin hin jira jechaadha. Talaallii dhukkuba adda addaatiif akka measles, mumps, rubella, shingle, meningitis, hepatitis A, B jennee fudhannu kun mara fudhataatiin as geenneetiin hin jira jechaadha. Polio, kana mara fudhataatiin as geenne jechaadha. Kuni adda wanni inni godhuuf hin jiru. By the way, dhukkubni amma jedhamu kun fakkii fi pooliyoo ka fudhannu taate eradicate godhuu danda'anii jechaadha. Balleessuu danda'aniitiin hin jiranii jecha talaallii kana. Warri talaalliiwwan suni harka hagamii harka 60 callaadha. 60 ga 70 ka isaaniin dhukkuba san namarraa dhooguu danda'a. Laakiin kun 95% dha. 90 irraa haga 95 chaansii haganaattu jira jechaadha. Duuba baay'isee gaariidha jechaadha. Duuba ammoo inni jiru namni kanaafi talaalliin kun waan haaraa miti. Wanni sodaataniif hin jiru jechaadha. Maybe katan amma fakkii fi filuu amatarraa fudhataatiin hin jirra miti ganna maraayyuun fudhannaa jechaadha. Kanaafi talaalliin kun haraama warra jedhuufi deebiin jiru dura wanni inni irraa dalagame beekuu qabnaa jechaadha. Wanni inni irraa dalagame killeen keessa hin jirtu fakkiif. Microchipsin keessa hin jiru. Electrodesin keessa hin jiru. Wanni magneetii nama godhu tokkollee keessa hin jiru. Wanni haraama poorkiin keessa hin jiru. Aannan keessa hin jiru. Kun waan dhugaa jiru jecha. Wanni irraa inni dalagamu akkuma reef dubbanne sanii pirootiin waan jennu san irraa dalagamaa jechaadha. Kuni sooltii fi waan xiqqoo argitee waan adda addaa ka akka inni wayitii inni qabbanaayeetiin jedhe akka inni walitti clamp hin taane akka inni walitti hin qabanne hin maxxanne waan addaan dhoorgu malee akka walitti itinne eetiteetiin walitti hin maxxanne akka san malee tokkollee argiteetiin keessa wanni haraama jedhamu kun keessa hin jiru jechaadha. Kanarraa akka ka'e yoo ka yaadattu taate itti gaafatamaan fayyaa nama islaamati ka steeta kanaa jechaadha. Sheekolee walitti qabeetiniin ture warra gugurdaa sheekolee naannoo kanatti bebbeekaman walitti qabeetiniin yaada kan itti dhiyeessanii ingridiyentii active ingridiyentii waan jedhamutu jira. Active ingridiyentii kan itti argisiisanii
itti himanii jechaadha. Akka inni halaala ta'e fudhachuuni akka inni halaala ta'e. Akka inni miidhaan qabne. Akka inni miidhaan qabne akka inni haraama hin taane argitee fudhachuuni akka hayyamamu irraa dubbatanii jechaadha. King Countiin waan kanarra ijjanneetiniin halaalaa fudhachuu dandeettanii jechuu dandeenya jechaan akka King Countiititti. Kabiraa mootu yoo argite Vatican Churchitu jira isaanillee warra waan pork fi pork productii warra hin fudhanne kanaaf akka porkin achi keessa hin jirre isaanillee irra gahanii fudhachuu dandeettanii jedhanii jiran. Wanni biraa hawaasa keenyaa fi wanni qulqulluu ta'uu qabu maal si fakkaata? Waan waa dhoysaniitiin amma achi keessatti waan haraama ta'e achi keessatti kaaniitiin yoo kanamatti kennan taate namni allergic reaction itti qabaachuu mala. Kanaaf dhoysuu hin danda'an jechuudha. Dhoysuu hin danda'a. Duuba waan dhoysuu hin dandeenye yoo ka fudhattu taate ka dhukkuba rakkinna fidu rakkinnis yoo ka galu taate immoo iyyuu isaan illee rakkisa. Warra si yaalu kana yaala callaa miti qixaatatu isaan duuban jira jecha. Seeraan itti gaafataman itti gaafatamummaatu jira. Kanaafi wanni sodaataniif hin jiru. Laakiin oduun adda addaa deemaatiin hin jirti. Tokkoffaa ummata kana ummata addunyaa guutuu xiqqeessuu fi gabaabsuu fi dhukkuba kana fidanii talaallillee itti nu dirqisiisanii warra jedhutu jira. Warra antii vaaksiiniitu jira. Keessattuu isteeta kana keessa akka malee jira. Kanaaf isaan kun waan hin taane odeessanii jechaadha. Wrong misinformationii fi disinformationii facaasanii jechaadha. Kanaaf hawaasni kennoonni godhuu qabu informationii bakkeen inni irraa argatu tokkoffaa CDC ta'uu qaba. Lammaffaa Department of Health ka argite State Washington State Department of Health irraa argachuu qaba. Kun King County irraa argachuu qaban. Kabiraa doktora irraa argachuu qabanii jechaadha. Doktora isaaniit irraa argachuu qaban. Online fi dubbir namaatiin argitee fudhatanii kana qabaa kawanna keessa jiru hin beekne haraamaa jedha argite. Maalirraa dalagame boo'aati jetteen si deebisuu hin danda'u. Akkasitti beekamuu qabaa jechaadha. It's very important argitee namni dhukkuba kanarraa of ittisuuf maatii ofii ittisuuf hawaasa ittisuuf talaallii kana fudhachuun barbaachisaadha jechaadha. Kabiraati ka jiru maandeet godhamaatiin hin jiraa jechaadha. Maandeet akkuma reef dubbannetti maandeetiin warra waan qaama kiyya keessa seenu mootummaan na dirqisiisuu hin qabu warra jedhutu jira. Jedhanii warra dalagaa gadi dhiisantu jira. Maqaan amma an dalagu kana nama hedduutu baheetiin hin jiran fudhannu jedhanii. Inumaayyuu kunumaarraa dhufa si fakkaate. Mootummaa kana argiteetiin hin shakkatu jira mootummaa keessa. Nullee biyya dhufnetti mootummaa kenna hin shakkan. Hin amannu jecha. Ammallee kaampaanii pharmaceutical kaampaanii kan akka malee shakkanii jechaadha. Mallaqaaf waan kana dalagan malee dhukkubni kunuyyuu hin jiru yookaan dhukkuba kanaayyuu isaan oomee waa hedduu inni deemu. Nuto kontirool nu godhuu fi maayikiroochipsii keessa kaa'anii waan jedhamutu jira. Kunumarri argitee isaaniif legitimate. Waan gaafachuu isaan mirga isaaniiti jechaadha. Duuba waan oduun akkanaa kun warra akkanaa kun waan jiruuf jecha informationiin taane facaasanii jecha kana namni keenya dhagahee kanaanii dhama'uu hin qabu rakkinna jiru fi bal'inna jirullee doktora isaaniit irraa gaafachuu danda'anii nu bira bilbilanii nu informationa jiru kennuufii hin dandeenya wanni an dhaamu kana kanaafi fudhachuun danda'uu qabanii jechaadha. Dhukkuba hamaadha waan inni nama godhe argaatiin jira. Kanaafi bu'aan talaallii kanaa akka malee guddaa. Yoo wanni haraamaa jedhamullee ka akkii keessa ka jiraatullee taate bu'aan lubbuu diinii waan jedhu ka islaamaa fi kiristaanallee waan jedhu lubbuu namaa baraaruuni waan mara caala. Waan xixiqqaa achi keessa jiru waan xixiqqaa yoo laalteetiin hin jette saniif jecha lubbuu namaa dhabuun sirrii miti jechaadha. Kanaafi hawaasni fudhachuu danda'uu qabanii. Side effect illee hedduu miti ka jiru. Dubbanneetiin hin jirra. Kanaaf yoo fudhataniitiin hin jedhan gaariidha jenna. Immoo dirqisiisuun kuni King County bira hin jiru dirqisiifnu. Bareeda. Galatooma. Gaafiin biraa reef irraa tuttuqee jirra. Isinii tuqxanii turtanii waa'ee emergency authorization kana jechuudha. Talaalli isaa ijoollee waggaa 5 oliif ka kennamu. Gaafiin asirratti jiru ka FDA'n approve godhe ka already kennamaa jiruu fi ka emergency kuni yeroo namni dhukkubsate illee hin fudhatan immoo akkuma yaalititti namaaf ka kennamudha. Well, dura emergency authorization jechaan maalidha? Emergency authorization jechaan afaan keenyatti FDA'n Food and Drug Administration jechaadha. Warra kanaa fi CDC warra jedhamutu jira.
warri suni Center for Disease Control warra jedhamu. Warreen kuni waliin taaniiti waa'ee talaallii kana irratti dalaganii jecha waa'ee fayyaa ilaalchisee isaantu irratti dalaga. Yoo FDA'n argitee approve hin godhini talaalliin tokko fudhatama hin qabu jechaadha. Kanaafi dhukkubni kun eega jiraateetiin eega argamee jedhe addunyaa wal ga'anii saayintistoonni walitti dhufaniiti maal godhuu qabna talaallii dalaguu qabna jedhanii itti walii galanii jechaadha. Duuba full approval argachuu fi testing hedduu keessa rigorous testing waan jedhamu hedduu keessa taruu qaba approval san argachuuf. Wanni kun jecha talaalliin kun haga testing kan argiteetiin duuba wanni godhame wanni amma tokko namni argiteetiin irraa talaallii kanarraa shakku maal si fakkaate yeroo gabaabaa keessatti argitee dalagame talaalliin kun. Okay? Kanaafi ammallee mootummaan fudhadhaa bilaashatti fudhadhaa jedha. Kuni marra argitee waswaasa waan namatti naquu jechaadha. Laakiin riyaalitiin jirtu dhugaan jirtu maal sitti fakkaate. Dhukkubni kuni kaananii talaalliin akka barbaachisu warri saayintistoota irratti walii galee jechaadha. Irratti walii gallaani naawolojii duraan qaban. Teknoolojiitu jira argiteetiin. Teknoolojii argiteetiin mRNA amma jennu kana kan ittiin fayyadamnu kana amata 30 ittiin talaallii biraa ittiin dalagaatiin hin jira. Inni kun hin jira isumarratti dalaganii jechaadha. Isumarratti dalagan. Teknoolojii kanaanii fayyadamanii jechaadha. Saayintistoota, doktortoota, mallaqas baajan isatti qajeela jechaadha. By the way, amma haga emergency sanirra jiran san haga dalagaatiin hin jiran san maal godhan si fakkaate dalagaa talaallii biraa hin dhaaban. Tokkoyyuu hin dhaabanii jechaadha. Covid callaa dalagan. Amma akkam godhan duuba Covidii tokko yoo dalaganii jedhan asiin testingii godhan trial clinical trial waan jedhamuun beekamiti testingii san godhan jecha wal bira oofan. Durii akkam godhan talaallii tokkicha yoo dalageetiin hin jedhe kaampaanii pharmaceutical kaampaaniin tokko yoo dalage baay'ee dalaguun fedhu argite hin kisaara. Yoo inni dalagaa irra hin oolini yoo inni mo'a bu'aan buusini hin kisaara. Mallaqa san baasuun barbaada. Amma mootummaan resource illee waan lafa kaa'eef jecha teknooloojiin waan jiruuf jecha warri beekumsa talaallii kana qabu waan jiruuf jecha wal bira oofan maraayyuu. Kumaatamaan talaallii dalaganii doozii kumaatamaan dalaganii kumaatamaan tiraayil irratti namarratti ilaalanii jecha akkasitti dalagaatiin hin oofan. Kanaafi hin fixaayee kanaafi maaltu jira kuma amma dalagan kana kumaatamaan ka dalagan kana keessaa yoo tokkittiin dalaguu dhabde kuma saniin darbanii jechaadha. Akkasitti wal bira oofanii duuba maaltu argame inni wayyaa ta'uu arginaani namaaf kennuu qabnaa eega namoota irratti dalagamee laallameetiin hin jedheen booda laayisansii argachuu qabna talaallii kana namaaf kennuufii jedhan kenninee jechuu fi emergency authorization argachuu qaban haala saniin emergency authorization yeroof kenname jechaadha yeroo emergency kanaaf dhukkubni kun emergencyidha kanaaf kenname jechaadha eega inni kennameen booda kunillee akkamitti kennama akkanumaan hin beek komitee addaatu jira advisory komitee warra jedhamutu jira warri kuni talaalliin kuni nagaa qabeessa ta'uu isaa effektiivii ta'uu isaa rakkina fiduu dhabuu isaa mara laalaniiti steeppiiwwan taruu qabu kana eega tareen booda emergency authorization kun kennameef jechaadha. Warra biriitu jira ka mootummaan ta'in ka FDA illee ta'in ka CDC ta'in ka manufacturer ta'in warra alaatu saayintistiin alaa ka biraa doktoroota adda addaatirraa walitti qabamanii warra waan kana laalutu jira jecha ala taa'ee laalaa isaaniif jechan kijibu waa irraan argatu gara mararraayyuu. Nama hedduun jiranii nama hedduu san keessaa yoo ka fedhanii guddoo kennanillee tokko keessaa hin didu een jedhu jecha tokkichi dinnaanii ittiin kennanii jecha amma isaa kanatu emergency authorization ta'e jecha kennaniif jecha emergency authorization akkas deema full authorization jechaani hayyama guutuu eega trialii san darbeetiin hin jedhe bu'aa qabeenya isaa eega arganiin booda full authorization kennanii fi Pfizeriin akkasiin argatee jecha kana that's the difference kana fakkaata. Ayyee. Galatooma doctor gaafii biraa akkuma waliigalaatitti akka dhaamtanii fi sababa iddoo adda addaatitti restrictioniin jiruuf karaa indoorii ta'ee outdoorii illee bakka tokko tokkotti sababa vaaksiinii yoo fudhannee proof of vaaksiinii yoo shoon goone tajaajilamu irratti dhiibbaa geessaa jira waan ta'eef namni keenya kana baree yookaan dhagahee akka vaaksiinii kana fudhatu vaaksiiniin kun immoo akkuma isin jettan miidhallee waan hin qabneef bakkee kanneen irratti akka miidhaan irra hin geenyeef walumatti qabamee dhaamsa dhaamafi.
wanni jiru namni hedduu bakka takkatti akka walitti hin qabamne yeroo maraa ima dubbatama yoo ka qabamanillee taate restrictionii guidelines siwwan jiru jala deemuun barbaachisaadha. Qajeelsuma jiru jala deemuu qabanii jecha akka steetaa ka King County fi ammallee ka federaalatu jira guidelinesiin kanneen jala deemuu danda'uu qabanii jechaadha. Nama 500 yoo ta'eetiin bakka adda addaatitti bakka fakkii fi kubbaa miilaa itti taphatanii kubbaa argitee fuutboolii isaanii kan itti taphatanii bakka jiimii bakka adda addaa kanneenitti bakka walgahii gurguddaa godhan konfiraansii adda addaa kanatti pruufii argisiisuu qabdaa jechaadha. Pruufii kaate argisiiftu talaallii lamaan fudhachuu yoo Pfizerii fi Moderna akka fudhattu taate lamaan akka fudhatte waraqaa ragaa qabaachuu qabdaa jechaadha. Yoo mootu Johnsoniin qabaatte takka akka fudhatte ragaa qabaachuu qabdaa jechaadha. Bakka marattu nama gaafatan kan nama 12 ammenumaayyu isteenni kun waan jedhu nama 12 ol yoo ta'e bakki maan itti wal gaammarri pruufii qabaachuu qaba. Keessattuu indoorii yoo ta'e pruufii qabaachuu qabaa yaada jedhutu jira jechaadha. Nuti pruufii qabna ammoo irras keessa jiru. Ani qaba. Hayyee anillee hin qaba. Duuba akkasii kanaa fi hawaasni keenya waan kana laalee argutti jira. Hawaasni asii kuni argutti jira. Dhaga'utti illee jira. Talaallii kana fudhachuun barbaachisaadha. Fakkii fi yoo travel ka deemuu barbaadan taate bakkuma ta'eyyuu haa ta'u magaalaa kana keessa baanii magaalaa isteeta kana keessa callaa odoo hin ta'in isteetan ala yoo kabaan taate biyya biraa yoo dhaqan Kanaadaa fakkii yoo dhaqan biyya yoo deemanii pruufiin suni barbaachisaadha jecha. Keessattuu Kanaadaa dhiyoo kana Kanaadaa deemee dhufe pruufii odoo qabu haga biitti addaan jirtu isin hima. Pruufii odoo qabu talaallii lamaa fudhadhee odoo qabu covid testi 72 hours within 72 hours negatiivii odoo qabu achitti irra na deebisan argiteetiin irra na deebisanii teestii na godhan. Kanaaf restricted bakka biraatitti waraqaa sanillee qabaachuu qabda pruufillee qabaachuu qabda negatiiv ta'uu kee ogguu achitti buute yoo fedhan teestii covid ilaalanii jecha. Yookaan kwarantaayinii gashan jecha. Yookaan achitti siidhanii jecha hin hidhamtu. Ana silaa bultii 14 na hidhanii jecha. Asillee deebi'uu hin dandeettu beeki achuma teetta. Bultii 14 kan. Kanaafi asittuyyuu kunoo akkanatti rakkina kanatu jira hawaasni keenya kana beekee talaallii fudhachuun barbaachisaadha. Talaallii fudhachuu qabanii jedha akka dhaamsanitti. Tole galatooma Dr. Studio Femitti dhuftanii King County irraa bakka buutanii barnoota bal'aa fi gaaffii deebii isinii goone irratti yaada bal'iftanii kaaftanii waan uummata keenyan barsiisa jennu irratti waan beekumsa keessaniif dandeettii keessaniin yeroo keessanis aarsaa gootanii nu waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota OFM'tiin galatooma isiniin jenna. Waa'een covidii kun turee namattis namni akka qaamatti fudhatellee ta'uu ni mala. Garuu akka waliigalaatti 249 million akka addunyaatti qabame 5.4 million du'ee jira. Akkuma biyyoota biraatitti baay'inaan hin mul'annetti garuu biyyoota guddatan irratti baay'atee mul'atee ragaa qabatamaatu jira. Qophii kiyya xumuruun duratti akka waliigalaatti waan ani kaaseen yookaan waan uummanni keenya irraa fayyadama jettan akka waliigalaatti gaaffii calqabaatti irraa gadhumaatti yoo yaada qabaattan carraa isinii kenna. Wanni dhaamu duraan dursee galatooma irra deebi'ee ammallee maqaa King Countytiin Oromiyaa Freedom Media galatoomfachuu barbaada. Yaada akkanaa kana dhiyeessitanii bu'aa hawaasa keenyaa hin qaba jettanii proogiraama kana sagantaa kana dhiyeessuun keessan waan guddaadha. Jajjabaadhaa itti fufaa kana isiniin jedha. Kabiriiti bu'aa guddaa qaba wanni kun argitee sagantaan akkanaa kun even namni keenya hedduullee yoo dhaga'ullee taate wal yaadachiisuun barbaachisaadha jechaadha. Nama hin dhageenyetu jira jechaadha. Nama yookaan yogguu haasofnu kana nama adda addaatirraa akkaataa adda addaatitti fayyadamutu jira jecha. Kanaaf sagantaan kun barbaachisaadha itti fufaadha. Hawaasni keenya wanni godhuu qabu dhukkubni kun keessattuu warri hiree qabdan warri biyya kana jirtan talaallii fudhadhaa. Maatii keessanillee argitee hin eegdanii ofillee hin eegdanii hawaasa keessanillee hin eegdanii talaallii akkaataa isiniin jedhaniin dhaqaatii fudhadhaa jecha. Talaalliin kun bilaasha argiteetiin waraqaa qabaattanii waraqaa lafaa qabaattanii qabaachuu baatanii rakkinni hin jiru. Mallaqa qabaattanii dhabdanii bilaashatti argattanii jecha. Kanaaf fudhachuu qabdanii jecha. Yoo rakkinni ka jiraatu taate keessattuu King County kana keessatti rakkinna beellama qabachuu bakka deemtanii talaallii itti fudhattan wallaaluu yookaan akkaataa itti dhabdan tiraanspoorteeshinii ka dhabdan taate yoo nu bilbiltaniitiin hin jettan
King County Public Health yoo bilbiltan waan kana maraanii isin qarqaaruu dandeenya jecha afaan illee isin hiisisuu dandeenya fudhachuun barbaachisaadha jecha warri ijoollee keessattuu ammaan kana ijoolleen iskuulatti deebiteetiin hin jirti yeroollee yeroo flu seasonidha influenza ka jennu kanatu jira kanaa walitti qabee rakkinni argitee ijoollee irratti waan geessisuu danda'uuf jecha talaallii kana fudhachuun barbaachisaa ammallee ka influenza illee fudhachuun barbaachisaadha ka flu kanallee fudhachuun barbaachisaadha jedha kanaaf yoo gaafii ka qabaatan taate nu qunnamuu hin dandeettanii Oromiyaa Freedom Media qunnamuu hin dandeettanii imeelii nu godhuu dandeettu akkasumas telefoonan dhaamsa keessa yoo nu dhiiftan gaafii qabdan isinii deebisuu dandeenya jechaadha. Warri biyya jirtan immoo tuyyuu biyya keessa jirtan warri nu caqafataatiin hin jirtan Oromiyaa Freedom Media warri caqafataatiin hin jirtan gaafii yoo qabaatan komentii godhaa isinii deebisuu yaalla. Kana fakkaataa yoo dandeetta warri biyyaallee talaallii kana fudhadhaa talaalliin kun akkaan barbaachisaadha nama ittisaa akkasumas homtuun jiru jettaniitiin rakkinna dhukkuba kana walirraa walitti hin dabarsinaa addaanii fagaadhatii qulqullina keessan akka gaarii eegaa maaskii diradhaa haala saniin dhukkuba kana jala taruu hin dandeenya kanuma dhaama irra deebi'an mallee maqaa King Countytiin Oromiyaa Freedom Media hin galatoomfadha guyyaa gaarii. Galatooma nullee irra deebinee galatooma isin jenna beekumsa keessanii fi yeroo keessan aarsaa nu godhuu keessaniif hedduu isin galatoofannaa maqaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Freedom Mediaatiin dhaggeeffattoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media qophii kenna gola fayyaa har'aa asumarratti xumurra haga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan tura.